qabnaa beeksisni keenya akkuma yeroo hundumaatiyyuu kan ispoonsara nu godhu African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopin Minnesota St. Paulitti argama. Kitaaba gurguruudhaan kan inni beekamu kitaabota afaan Oromoo gurgurraa. Kitaabonni best seelariin keenya kitaaba agammaa kitaaba kana tokko best seelariin keenya kitaabota hedduu gurgurreerra. Kitaaba kana ammallee warri kitaaba kana bitachuu barbaadan jira baay'inaan qabna. Ajajadhaa afaan Oromoo baraa kunoo afaan Oromoo isin barsiisaa. Afaan Oromoo jechootan afaan Oromoo afaan Ingilizii wajjiniin wal bira qabee isin barsiisaa. Kanaafiyyuu kitaabni kun kitaaba gaariidha. Bestseelarii keenya akkasumas kitaabni kunis baay'ee jaalatamaa keessattuu ijoolleedhaa fi qubee afaan Oromoo ijoollee barsiisaa. Kanaaf kitaaba kanas ajajachuu dandeessu. Gatiin isaas isiniin miidhuu gatii salphaadhumaan argachuu dandeessu. Akkasumas egaa manneen kitaabaa Ameerikaa keessa jiran akkasumas addunyaa guutuu jiran wajjiniin dorgomuudhaan kitaaba kanas akkuma isinitti himne dhiyeessinee jirra. Kitaabni kun kaleessaa jalqabeeti kan hojiirra oole. Kitaabni kun kitaaba Barack Obamaati The Promised Land. Kitaabni kun baay'ee guddaadha. Naannoo peejii 700 akkas qaba. Waa'ee seenaa Obaamaa keessattuyyuu White House yeroo ture maal akka irra ga'e akkamitti addunyaa geggeessaa akka ture hunduma caala egaa kana kan qabatanidha. Kitaabni kun hard coveriidhaan jira. Kitaabni kun qarshiin isaa $45 garuu Oromoof amma torban tokkoof kan turu qarshii 8 isinii hir'isne. Kitaaba kana $37 qofaanii torban tokkoo fi ajajachuu dandeessu. Isinii ergina bakka jirtanitti. Kitaaba guddaadha. Kitaaba baay'ee ulfaatus akkuma argitanii ilaaluu dandeessu. Warri biyya keessa jirtan xannoo ulfaachuu danda'a argachuudhaa fi oodiyoonii fi soofti koppiin isaa gaafa ba'e bittaadhaan innis tola hin qabnu tola hin gaafatina bittaa qofaadha. Maaliif wanti kun biizinasii waan ta'eef kan biizinasii qofa hojjeta kan chaaritii miti. Kanaaf kitaaba kanas bitachuu akka hin daganne kitaaba Promised Landii kana keessattuyyuu immoo afaan Oromootti otoo hiikame baay'ee nutti tola. Isin jajjabeessina warra afaan Oromootti hiikuu barbaadanii fi kanaan egaa bunas qabna. Akkuma yeroo hundumaayyuu bunni keenya kunuuti buna Odaa Koffiiti, buna Jimmaa, buna Gujii, buna baay'ee beekamaa, buna baay'ee gaarii, speeshaalitii akkasumas orgaanik single origin. Buna jalqabaa jechuudha. Buna strongii jechuudha. Bunni kun buna orgaanikiidha. Buna biyya kamiitii irraayyuu adda. Buna gaarii yoo dhuguu barbaadan isin gorsina keessattuu Oromoon buna gaarii dhuguu barbaadan nurraa bitaa waan jennuuf otoo hin ta'in buna biyya keessanii dhugaa. Heelzii duraan dursee orgaanikiidha. Lammaffaa buna jalqabaati. Sadaffaa single originiidha. Iddoo garagaraati kan walitti makamee callisee walitti dhufee miti. Deebii immoo sirriitti akka stimuleet ta'u akka isin si'eessuu barbaadanii buna biyya keessanii dhugaa. Dirqama nurraan bitinaa. Yoo nurraa bittan garuu hin jaalanna. Isin eebbisna. Nus nu gargaartu. Qonnaan bulaa sanis gargaartu. Inni guddaan nuti qonnaan bulaa sanirraa arganna. Qonnaan bulaa sanirraa finnaa. Qonnaan bulaan sun ijoollee isaa mana barumsaatti ergata. Rakkatu dhimma ittiin ba'a. Kanaafi isa jiruu isaa sana fooyyessuudhaaf kan nuti hojjennu hunda caala. Kanaafi warra irraa bittanis isinitti himna yoo barbaadan weebsaayitii keenya irra jira. Buna abaluuti jenneeti isinitti himna. Qonnaan bulaa sanarraa finnaa jechuudha. Kanaafi tarii keessanis kan abbootii keessanis ta'uu danda'a. Kan nama keessanii kan fira keessanis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Jimmaa kan irraa binnu waldaa qonnaan bulaarraayi. Waldaa qonnaan bulaa naannoo Ganjii
isaan irraa binnaa kana dura kan binnee finne jechuudha. Akkasumas instaantii qabna. Kanaaf egaa kitaabas dubbisaa buna keessanis dhugaa akaayis yoo barbaaddan ajajadha. Akaayis qabna. Akaayii boqojjii kan atileetota boqojjii kan beeksise yookiin kan asiin ga'e kan addunyaatti beeksise ammas isinii akka nagaa argattan akka fayyaa argattan akka gammaddan kanaaf jennee akaayii boqojjii isinii dhiyeessine. Kanaaf akaayii boqojjiis ajajadhaa. Baay'een keessan laalaa jirtu egaa akka ajajattan quba isin eegna. Erga kana jenneen booda egaa gara oduu keenyaa deemnaa. Oduu keenya har'aa inni jalqabaa Baahir Daar haleelamte yookiin rukutamte kan jedhudha. Oduu keenya isaan jalqabnaa har'a naannoo halkan keessa akka Itoophiyaatti otoo jennuu dhiifama wajjiniin asii warri na gaafachaa jirtanii bakki irraa argattanii dhiifama wajjiniin www.africanlight book and coffee shop.com kunoo kanarraa argattu. Yaa namni tokko achirratti barreessee jira. Kunoo asirraa argattu. Yaa asirraa isin argattu. Kanarraa argattu. Kanarraa ajajachuu dandeessu. Biizinasiin kun kan keessanii, biizinasiin kun kan keenya, kan Oromooti. Numatu hundeessee. Kanaafi anumatu hundeessee gara biraatiin yoo barbaaddanii. Kanaafi kan kooti na gargaara cimnee wajjiniin haa hojjennuun jedha. Egaa kanarraan gara oduu keenyatti deemna. Oduun keenya irraa Baahir Daar haleelamtee jirti jedha. Baahir Daar har'a galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 7:40 naannoo san yoo ta'u misaayilii 3 akka rukutamteedha kan nageenye. Misaayiliin kuni hanga ammaa wanti mirkanaa'ee hin jiru. Garuu oduun nu qaqqabe akka himutti misaayiliin kuni tokko buufata xiyyaaraa Baahir Daar akka rukuteedha. Inni lammaffaa immoo diipoo militarii akka rukuteedha. Kan biraa namoonni tokko biiroon pirezidaantis rukutame jedhu. Warri biraa immoo biiroon hooggansaa poolisii addaa Amaaraatii kan rukutame jedhu. Iddoon sadaffaan suni adda hin baane. Iddoon lamaan garuu akka rukutaman namoonni keessa beekan nutti himanii jiru. Namoonni dhageenya jedhan nutti himanii jiru. Egaa haala kanaan misaayiliin tarkaanfii misaayilii kuni kana duras guyyaa 4 dura Baahir Daar rukutamtee ture. Yeroo sanittis buufata xiyyaaraa rukutanii buufanni xiyyaaraa suni baay'ee hin miidhamne garuu diipoon militarii suni akka miidhameedha kan nageenye. Kan Gondar gaddaa itti dhukaasanii inni baay'ee waan miidhamee fi tajaajilaan ala ta'eedha kan nageenye. Haala kanaan egaa wanti kuni baay'ee hammaachaa jira. Waraanni kuni baay'ee hammaachaa jira. Akkuma kaleessa isinitti himnee waraanni naannoo Allamaaxaa suni tarkaanfii guddaa irratti fudhatanii har'aa ibsaa naannoon Tigraay kenneeni. Egaa wantichi exaggeration fakkaata yookiin waan gurra guddisan fakkaata. Haa ta'u malee miidhaa guddaa geessisanii akka Tigraay jedhetti makaanaayizidii kutaa makaanaayizidii yookiin kifla xoorii jedhu isaanii kutaa makaanaayizidii 2 gara raayyaatiin fidanii achiin booda lamaaniyyuu barbadeessinee jirra jedhanii jiru. Akka quba qabnutti biyyattiin makaanaayizidii 6 qabdi. 6 keessaa 4 Tigraay keessatti argamaa ture. Isaan harka isaanii jiru. 2 qaban sunis barbadaa'ee jennaani hunduu harkaa barbadaa'e jechuudha. Sun immoo waan nama amansiisne. Haa ta'u malee miidhaa guddaa akka irraan ga'anidha. Mootummichis sossodaachaa namoota baay'eetti himee jira. Oduun mirkanaa'in tokko akka nutti himutti walgahii irra otoo jiranuu Abiyyi mataa isaatiin dhaga'ee achiin booda baay'ee gaddee walgahii sana gatee akka deemeedha kan dubbatanii.
inni kun waraanni achitti ga'ee fi mo'amuun rukutamuun loltuu naannoo Allamaaxaa suni warra kaan biratti jeequmsa guddaa uumee jira warra biltsiginnaa biratti haaluma kanaan akka kaleessa isinitti himnee militarii keessaa nama 276 kan isaanii barbaadaa jiranii isaan keessaa egaa kaleessa nama 76 kan ifa baasanii isaan keessaa 14 jeneraalota kaleessa isinitti himnee jirra kana haala kanaanii kan aare Abiyyi warra akkuma kana dura gochaa ture diroonii Yuunaayitid Arab Imireetii kadhachuudhanii akka reebicha boombiidhaanii reebicha akka gaggeessan irratti godhee jira. Haala kanaan egaa Geetaachoo Raddaa raayyatti akkasumas humna keenya naannoo sana jiru irratti reebicha kan geggeesse dirooniidha jedhee jira. Har'as Maqaleen reebamteerti. Warri Tigraay akka dubbatanitti Maqaleen gaafa reebamtu har'a kan rukutame yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii keessaayyuu Aayidar bakka warra ogeessota fayyaa itti leenjisnu isa rukutanii namoonni amma eebbifamuudha qophii irra jiranii yeroo dhiyoo keessatti dooktara ta'uu jedhanii eegamaniyyuu akka rukutamanidha kan dubbatanii. Kana wajjiniin wanti nuti dhageenye diroonii kana maaliif itti fayyadamti eenyuu fi faayidaa akkamiitiif itti fayyadamu kan jedhu amma tokko laaluu yaallee jirra. Karaa feesbuukii keenyas isinii qoonnee jirra. Diroonii kana diroonii beezii yookiin bakka bu'uura bakka dirooniin irraa balali'u kana Yuunaayitid Arab Imireetitu Eritiriyaa keessatti Asab irratti hundeesse. Egaa diroonii kana Asabii beezii kana bara 2015 jalqabdeeti kan Yuunaayitid Arab Imireetiin achitti hundeeffatte. Sana gaafa gootu Yamanii irratti waraana geggeessaa jetteeti Huutuu Yamanii keessa jiran reebuudhaa fi haala kanaanii reebicha hedduu dirooniidhaan achirratti geggeessaniiru. Hundeen diroonii kanaa Chaayinaadha jedhama. Chaayinaa irraa kan bitteedha. Haa ta'u malee Ameerikaa wajjiniin naannoo biliyeena 300 meeshaa waraanaa diroonii dabalatee walii itti gurguruudhaaf Ameerikaadhaan walii mallatteessanii ture yeroo Tiraamp kana. Tiraamp inni guddaan meeshaa biyyoota garaagaraati gurguruu fi Ameerikaadhaan galii guddaa argamsiisuudha. Inni guddaan kan inni barbaadu haala sanaan egaa walii mallatteessanii ture. Amma reebicha Liibiyaa irratti balaa kanaatiin geggeessite akkasumas Yamanii irratti reebicha geggeessite kanarraa kan ka'e mootummaan Ameerikaa mufatee seenetaroonni gargaarsa kanaa fi gurgurtaa diroonii kana akka dhaabatu gaafatanii jiru. Yeroo gabaabaa keessatti Yuunaayitid Arab Imireetii UAE irratti hin raawwata jedhamee yaadama. Kun egaa kan nutti agarsiisu hagam akka lolli kun babal'achaa jiruu fi hagam lolli kun internationalize akka ta'edha kan ilaalaa jiru. Idil addunyaa ta'ee jira. Yamaniin keessa galtee jirti, Eritiriyaan keessa galtee jirti, Misiraan mataa isheetiin keessa galtee jirti jedhama. Misiraan akkuma kaleessa isinitti himnee Isaayyaas wajjiniin Alsiisiin mari'ataniiru. Lammaffaa ministeerri haajaa biyya alaa Eritiriyaa fi ministeerri haajaa biyya alaa Misirii qaama wal arganii mari'atanii jiru. Kanaan egaa waan waliin jedhan hin beeknu. Haa ta'u malee waraanichi kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiru. Misiriin ani investimentii miliyoona 10 olii Maqalee keessaa qabaa, Tigraay keessaa qabaa. Kanaafiyyuu isaan kun miidhamuun kun anatti rakkoo natti fidee jira jetteerti. Haala kanaan egaa lolli kun Misiriin karaa biraatiin karaa dippiloomaasiitiinis karaa maallaqaanis karaa garaagaraatiin gargaaruu dandeessu warra Tigraay. Egaa Abiyyi Yuunaayitid Arab Imireetii fi Eritiriyaa irraa gargaarsa erga gaafate Tigraay immoo warra kanarraa Suudaanii fi Misirii irraa gargaarsa hoo gaafatte waan
waan isaan qeeqsisuu miti. Diinni diina keenya fira keenyadha. Kanaafi wantichi waan hin barbaadamne keessa waan galuuf yeroo hunda akka Oromootti ijjannoon keenya araara kan jennuufi waan kun eessayyuu ga'uu hin danda'u kan jennuufi kanaafi haala kanaan egaa waraanichi kun jedhu namoonni keessattuu keessa beekanii fi namoonni waraana kanarratti hirmaatan yookiin hirmaachisanii garuu fedhii hin qabne akka nutti himanitti waraanichi ammallee reefu jalqabe malee walakkayyuu hin geenye xumuras hin arganne jedhanii jiru. Haala amma jiru kanaan jedhu namoonni keessa beekan kun akka dubbatanitti haala amma jiru kanaan waraanichi kun bu'aa otoo hin ta'in ba'aa miidhaa akkasumas miidhaa diinagdee fi miidhaa karaa hundumaayyuu nutti fidaa jedha. Hunduma caala jedha namni kun akka dubbatutti tokko Abiyyi mataa isaatiin maqaa isaa balleessee jira. Abiyyi waggaa lamaan darbe kana keessatti maqaa gaarii argatee even Nobel Prize erga fudhateen booda hanga Nobel Prizein kun irraa fuudhamu jedhu komiteen kana dura waan akkasii kaasee hin beekne takkaa kaasee hin beekne komiteen kun deebisee dhimmi kun haa ilaalamu jedhanii kaleessa ibsa baasuun isaanii hin beekama. Kuni mataa isaatiin maqaa balleessee jira. Ammaan achi goota nageenyaa otoo hin ta'in abbaa irree Afrikaa keessa jiru keessaa tokko Abiyyi. Kanaaf addunyaa guutuun isa jibbeera, saaxilamee jira. Ammaan achi Abiyyi biyya keessaas fudhatama dhabee, biyya alaas fudhatama dhabee jedhu. Kanaaf maqaan isaa already badee jira. Kanaaf egan badee balleesseen badaatti deemaa jira malee ammaan achi waan tokko wanni inni tolchu hin jiru. Kanaaf badiin kun warri kun kana bira dhaabbatanii dura dhaabbatanii badii caalaa uumamuu deemu kana dhaabsisuu qabudha. Warri keessaa namoonni nutti himan kun namoota gurguddaa namoota miilitarii mataa isaaniitiin karaa biraatiin namoonni kun akka jedhanitti amma kan barbadaa jiru misooma bu'uuraati. Eerpoortiidha, hospitaala, warshaa sukkaaraati, hidha takazee fa'a, riqicha fa'a kan barbadaa jiru. Kuni biyyattii rakkoo guddaa keessa galcha. Biyyattiin kun maallaqa hin qabneen biyya addunyaarraa kadhattee liqaa meeqa fudhatteeti misooma bu'uuraa kana kan fidde. Misoomni bu'uuraa kun kan Tigraay keessa isaa jiraatu, Amaara keessa isaa jiraatu qabeenya uummataati. Uummata sanitu waan qabuun hunda baasee ijaare, liqaadhaan ijaarame, baasii guddaatti itti ba'e tapha keessa waan hiika hin qabnee fi waraana hiika hin qabne kanaan barbadaa'uun kun completely guutumaan guututti fudhatama hin qabu jedhu. Otoo namni yaadu jiraate, otoo sammuun yaadu jiraate kana dhaabsisuutu barbaachisaa ture jedhu. Gama biraatiin kana wajjiniin waraanichi kun diinagdee biyyattii hedduu fudhachaa jira. Amma waraana kana ittiin geggeessina jedhanii jedhu warri keessa beekan kun United Arab Emireetidha. Diroonii tokkoo fi qarshii miliyoona 250tu kafalamaa jedhan. Akka gaazexaan tokko ibsettis waraana kanarratti kan bobba'e saatalaayitii irraa argannee jirra, ragaa garaagaraa argannee jirra. Waraana kana keessatti diroonii United Arab Emireetitu asabirraa ka'ee hirmaachaa jira. Kanammoo kan godhanii jedhu waan kafalameefi isaanii kafaltiidha. Commercial diroonii kana, commercial war diroonii kana fayyadamaa jiru. United Arab Emirates jibbas jaalalas Tigraay irraa hin qabdu. Isaanii wanti isaan kana gochaa jiranii fi Abiyyi maallaqa guddaa waan isaanii kaffaleef maallaqa irraa argatan saniidhaaf malee lubbuu namaati, lubbuun namaa badee dhiisee dhimma hin qabani. Kanaaf taankii bituudhaaf, waraana kana geggeessuudhaaf, loltuudhaaf waan baay'eedha kan godhamaa jiru. Kanaaf kuni diinagdee biyyattii waggaa 15 bakka turetti duubatti deebisa. Waggaa 15 duubatti waan deebisuu fi waan kun silaa ta'uu hin malle. Kanaaf yoo hin dhaga'u ta'e silaa otoo dhaabanii gaariidhaan jedhan
nuti dirqama akka namoonni kun jedhanitti akka loltoonni kun jedhanitti nuti dirqamneeti kan keessa jirru gubanneeti garatti baanuu dhabneeti kan kana keessa jirru garuu dubbiin jiru kanaan jedhanii nutti himanii jiru. Egaa haala kanaan diinagdeedhaanis baay'ee duubatti deebisaa jira. Biyyattii diinagdeen biyyattii kana baachuu hin danda'u. Jireenyi baay'ee hammaachaa jira. Jireenyi baay'ee dabalaa jira. Mindaan dabalamee hin jiru. Infraastiraakchariin hin jiru. Waa'ee Oromiyaa irratti isinitti himna. Tarii asumaanis waa'ee Oromiyaa keessa waan isinitti himnu. Aanarraa parsantii 40 bajanni hir'ate bara kana. Parsantii 40 hir'ate akka nutti himani. Aanarraa aanaa kamirraayyuu jechuudha. So kuni hundi bajanni kuni kan hir'ate maaliidhaaf? Waraana kana qopheessuudhaaf, waraana kana adeemuudhaaf. Kuni eessayyuu hin ga'u jechuudha. Lammaffaa kanuma wajjiniin waan nutti himanii mootummaan federaalatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas naannolii garaagaraa bajeta guddaa ramadanii aanatti erganii sangaa bitaniiti achiin booda sangaa sana akka uummanni kennetti fakkeessaa jiru. Sobuudhaaf jechuudha. Propagaandaadhaaf jechuudha. Kunis waan hin adeemsisneef, waan hin fakkaanneef maaliif kana barbaachisa? Maaliif kana gochuun barbaachisa? Duraan dursee waraanichi mataa isaatiin maaliif barbaachisa? Karaa biraatiin waraanichi karaa dippiloomaasii biyyattii ajjeeseera. Abiyyi amma hundumatu biyyattiidhaan waraana kana dhaabatoo araara karaa nagaatiin rakkoo keessan fixaa jechaa jiru. Abiyyi karaa hin dhaga'u kana dhaga'uu diduun immoo rakkoo qaba. Konsekweensii qaba. Biyyoota garaagaraa keessattuu biyyoota guddatan kana waan kuni gaarii miti dhiisaa gaafa jedhan dhaga'uu dhabuun kuni booddeerra waatanis nama namaa dhaga'uu nama namaa nahuu dhabuutti deemsisa. Gaafa rakkoon namarra ga'es nama namaa ga'u nama gargaaru dhabuutti deemsisa. Egaa nu galeessaa asi gaafannee yoo akkas godhi siin jennu hin diddee gargaarsa wanti sii kenninuuf hin jiru. Walitti dhufeenya gaarii qabaachuun suni baay'ee ulfaataa ta'aa jira. Baay'ee ulfaataa ta'aa jira. Otoo jennu kanuma wajjiniin har'aa maqaa balleessuu uummata Tigraay kana wajjiniin wanti kaasanii har'a African Study Conference hirmaachan jira. African Study Conference irratti keessummaa kabajaa ta'anii kan dhufanii Dr. Tewoodiroos Adhaanoomii haasawaa baniinsaa godhanii waan isaan dubbatan baay'ee namatti dhaga'ama. Jechuun akka Afrikaatti akka lammii Afrikaa tokkotti iddoo kana gahuu hin dandeenyu otoo nuun jedhan iddoo kana geenya. Hoogganuu hin dandeessan otoo nuun jedhan iddoo kana geenya. Garuu walitti dhufeenya keenya waan maqaa gaarii horachuu otoo qabnu amma maqaa wal balleessuu fi maqaa hin taane walii kennuutti gallee jirra jedhaniiti kan dubbachaa turanii. Kanaaf hayyoonni Afrikaa baay'inaan akka nutti dhaamatti gahee dippiloomaasii kanas wajjin taphachuu akka qabnuu fi waan Afrikaan qabdu addunyaadhaaf beeksisuudhaani imeejii Afrikaa tolchuu akka qabnudha. Kuni investimentii guddaa akka jedhanitti dhuguma investimentii guddaadha. Abiyyii fi fakkaattonni isaa itti fayyadamaa hin jiran malee. Egaa haala kanaan egaa maaltu agarsiisa kuni? Hagam imeejiin biyyattii kana akka badaa jiru. Biyyattiin durumaayyuu waraana fi beelan beekamtu suni amma hamma tokko tattaaffii godhameeni waan kun jijjiiramaa otoo jiru amma deebi'anii gara waraanatti galuun kunii fi waraana kana wajjin haalli qilleensaa gaariin ture. Sanarraan koovidiin jira. Sanarraan hawaannisni jira. Kun hundi bakka tuulamee jirutti dhibee harkaan rakkoo harkaan uumanii waraanatti galuun kuni waan ta'uu hin malle garuu amma keessa galanii jiru. Akka namoonni kuni nutti manitti warrumti militarii keessaa kuni keessa waan beekaniifi jechuudha. Waan kaasan tokko tole amma mo'atani haa jennu mo'annee jedhani. Rukutamnee iyyuu baay'ee rakkannee iyyuu mo'anne erga mo'ataniin booda Maqaleen qabamte. Maqaleen erga qabamte warri isaan juuntaa jedhaniin kuni
gara gammoojjitti galan. Gammoojjitti erga galaniin booda nama akkamiiti ummata nagaa kana ummata barattoota yuunivarsiitii reebsisee rakkoo meeqa ga'ee nama akkamiitu maqalee taa'ee ummata sana bulcha. Ummanni Tigraay immoo maal jedheeti akkamitti kan ummata kaan wajjin yookiin mootummaa Abiy wajjin walii galee dhuguma hojjechuu kan danda'u. Lammaffaa reetoorik ummata Tigraay mataa isaan amansiisuudhaaf wanta godhamu laala. Rakkoon kun kan uumame Abiy akka nuun jedhutti akka sababni waraana kana waan sameen izziin suni wayyaaneen akka isaan jedhan juuntanii duuban marsee maal godhee attaak godheef. Okay. Zan kun ummata Tigraayiif maalin? Ummata Amaaraaf maalin? Or ummata biyyattii sanii maalin? Maal fidaaf? Militariin attaak ta'uu baatee kan ofirraa dhorku qabu militarii. Kana karaa militarii ka ummata irratti waraana labsuun otoo hin ta'in warra kana godhe kana seeratti dhiyeessuu fi yoo barbaachisaa ta'e karaa garaagaraatiin tarkaanfii irratti fudhatee ture miti. Karaa saniin dirqisiisuu ni danda'a ture. Karaadhuma addunyaatiin mana murtii addunyaatiin waan kana fixuu ni danda'a ture. Garuu hunduma caala kuni ummata Tigraayiif maali? Ummanni Tigraay maalirraa argata kanarra? Ummanni Amaaras maal argata? Moo akkuma jedhan lafa sana deebisuuf? Lafa deebisuudha taanan immoo ummanni Tigraay irratti du'a malee hin deebisu. Lammaffaa lafa sana deebisa amma inni guddaan gaafii guddaan kan dhufu sana boodadha. Yoo ooma tarii wayyaanee mo'atan ta'ee jechuudha. Warruma wayyaanee mo'atan gaafa ta'ee maqalee qabanii laficha deebisan gaafa jedhanii ummanni du'een argamaa jira. Namni tokko maqalee dhaqee bulchuu hin danda'uusi hiikas hin qabu. Waraanni sun akkuma jirutti itti fufaa deemee waraana dhuma hin qabnee fi garatti baa'u hin qabneedha kan waraanni sun ta'uu deemu. Kanaafi otoo dhaga'anii ammas warri tarii dhageessan nutti akkuma engadda isinitti jaarsummaa nutti erguu dhiisatoo jaarsummaa ummatatti ergadhaa. Jaarsummaa warruma itti wal loltanitti ergadhaa. Saniin booda rakkoo sana furtanii jennaan namni isinitti dubbatu hin jiru. Rakkoo ummata sanii furtanii jennaan namni isinitti dubbatu hin jiru. Egaa kana oduun keenya jalqabaa kan biyya keessaas nu gahee kanuma. Egaa miidhaan gahe immoo maal akka ta'e boruu qulqulleeffannee yoo dandeenyes yoo bilbilli nu bahe gara naannoo Bahar Daaris bilbilee namoota achi jiranis gaafannee isinitti himnaa. Gara oduu lammaffaatti deemnaa. Oduun keenya lammaffaan Oromiyaan maal keessa jirtidha.